Waggaa lama abidda keessan ture. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota koos kutaa 1 hanga 8tti maatii koo bira taa'een ergan baradhee booda kutaa 9ffaa haga 12ffaatti immoo mana kireeffadheen hiriyoota koo waliin baradheen ergan xumuree booda carraa yuunivarsiitii illee argadheen yuunivarsiitii seeneen qabxii gaariidhaan eebbifameen sababa gaa'elaatiin gara Saawud Arabiyaatti imala koon taasise. Maatiin kiyyaa maatii qotee bulaadha. Abbaan koo ana waliin ijoollee dhiiraa 7 qaba. Haati kiyyas abbaan koos ijoollee dubaraan qabanii. Torban keenyiyyuu bifti keenyi tokko waliin yeroo deemnu lakkuu fakkaannaa. Hundumti keenyiyyuu hojjaadhaan abbaa keenya fuulaan immoo haadha keenya fakkaannaa. Hawaasa naannoo keenyaatiinis maqaa addaa qabna. Maqaa sana yoon dhahe namni na beeku maatii keenya baru salphaatti hin dhibamu. Kanaan maatiin keenyi haatiif abbaa koo gara barnootaatti nu ergu malee barnootarraa maal akka argamu faayidaa barnootaa sirriitti beekanii miti. Kanaaf haati kiyyas abbaan koos bara kana baradhuutii bara dhufummoo obboleessi kee haa baratu amala jedhu nurraa qabu. Maatii koof arfaffaarratti hin dhaladha. Obboloonni koo dhiiraa warreen kaan waggaa tokko boqotanii waggaa tokko barachaa isaanis faayidaa barnootaa haga kanaatti waan hin beekneef yeroo isaanii nama 2rraan dhala 5 bifuma kanaan kutaa 10 otoo hin gahiin 6 7 8 gahanii barnoota addaan kutanii gaa'elatti seenanii. Anis seera qabeessaan waggaa 7tti galeen barnoota xumureetoo hin taane gara mana barnootaatti kan na ergan waggaa 12 ergan xumureeti. Kanaaf ijoollee baadiyyaa ni beektu mitire ida'uuf hir'isuu bakka loon eeganitti baradheen xumure. Aabaa caadaaf ABCD illee akkanuma akaayii of harkatti qabannee harka keenya keessatti oksinee meeqa jennee haasa'uun lakkoofsa isaa namni bare nyaachaa namni otoon bariin hafe immoo nyaatamaa haasoo kanaan barnoota baadiyyaa keessatti baranne. Bakka loonii eeguu bakka loonii turuu baay'een jaalladha. Haa ta'uutii garuu guyyaa mana barnootaan erganii magaalan argarraatii kaasee ani gonkumaa gara loonti kaas ta'e hojii baadiyyaatti hin deebine. Horii eeguu dhiisuu fi hojii baadiyyaa baqachuurraa kan ka'e mukarrallee guyyaan bulu nan qaba. Baradheen akka barsiisota mana barumsaa keenyaa chookii adii qabadheen bilaakboordii irratti barsiisaa ta'een barsiisuun hawwii ijoollummaa koo na keessatti uumame ture. Kanaan ganama barii loon dallaa keessaa akkuma bahanitti abbaan koo nama geessee gara goodaatti dachaasu nuyi keessaa nama tokko ni ajaja. Sa'aatiin beekame 12 haga 1tti hedduun keenya ni ciisna. Haa ta'uutii garuu loon gara goodaatti dachaasuu dhiisuuf jecha ani ganama barii ka'een sa'aa 11tti mana amantaa Bataskaana Mikaa'el mana keenyarraa daqiiqaa 25 deemsisu dhaqaa fi galma daqiiqaa 50 natti fixu gaheen deebi'a. Abbaan koo akkuma hirribarraa gaheen na argata. Gosh ilma koo si malee kan waaqa beeku jedhees na jajaa. Sababa kanaaf yeroon mana amantaa deemee deebi'u abbaan kiyya gara hojiitti nan ergu. Aannan kee dhugiitii daabboo kee nyaadhutii gara mana barnoota keetii deeminaan jedha. Yeroon mana amantaa deemu abbaan koo fuulli isaa hin ifa. Anis kana mi'eeffadheen loon gara goodaatti dachaasuu dhiisuuf jecha barii ka'een mana amantaa fiigaa. Kanaan bara dhufu ni dhiista ni dhaabda otoo naan jedhanii otoo addaan kutiin haga kutaa 8ffaatti xumure. Badeen magaalallee bula malee tole jedheen barnootarraa hafuus ta'e barnoota dhiiseen hojii gara biraa hojjechuun jaalladhu. Akka mana keenyaattis obboloota koo keessaa akka nama hojii hin dandeenyeetti hin beekama. Haati kiyyas bakka kanaa akka obboloota koo nan jaallattu. Warreen kaan akka dubartii biddeen tolchuu, qiixxaa tolchuu, ittoo danfisuu, akaayii akaa'uu, buna danfisuu, mana faltii loonii miicuu, muka muruu waa hundayyuu godhanii haadha kiyyaaf abbaa kiyya gammachiisu. Ani garuu qofaatti mana amantaa deemuun qofa abbaan koo na jaallata nattis gammada. Sababa ati barii kaatee gara mana amantaa deemtuuf waaqni kee nu eegeetu loon keenyarra qe'ee keenyarra
qabeenya keenyarra nagaan bullaa nagaan ollee jiraannaa jedhees amanaa. Kanaan otoon jedhu kutaa 8 yeroon xumuru akka aadaa naannoo keenyaatti immoo manni keenyi magaalarraa baay'ees fagoo ta'uu baatu haa ta'uutii garuu mana kireeffatanii barachuun waan baratamedha. Abbaan koos tole jedhee mana naaf kireessee torbeen yookiin torbee lamaan wanti nyaadhuuf dhugu maallaqni na barbaachisu innaaf ergama. Kutaa 1 haga 8tti barnootaan sadarkaa 1ffaa namni narraa fudhattee beektu mana barumsaa keenya keessaa hin jirtu. Hin dubbisu barnoonni akkanumatti naaf gala. Anis yeroo barsiisaan barsiisu akka nama ergaa bakka tokko deemuuf ergamu gurri koo qeensee dhaggeeffata. Ministirii kutaa 8ffaa parsantii 100 keessaa 100 fiduun mana barnootaa keenyarraa sadarkaa 1ffaan hin darbee gara haayiskuuliitti kutaa 9ffaatti ceenaan garuu dubbisuu malee waan hin taaneef dubbisuuf ani yaalii goonaan barnoonni xiqqoo seemisteera jalqabaa natti ulfaachuu barbaade sadarkaadhaan 3ffaan bahee. Haa ta'uutii garuu afaan ingiliffaaf sirriitti baraa dhufeen seemisteera 2ffaa bakka kootti hin deebi'ee. Kutaa 10ffaa maatirikiitu jira. Qabxii 4 barattoota fidanii keessaa ani nan eegama. Haga kana barnoota kootti cimaa ta'us ani maatiin koo cimaa ta'uu koos laafaa ta'uu koos obboloota koon ala namni beeku hin jiru. Abbaa kootti ilmi kee tokkoffaa ba'e jedhanii yerootti himan ijoollee meeqa keessaa jedhee gaafata otoo hin taane tokko maal gootii fi haa ta'u kaa jedhee deebisa ture. Yoo ibsaniifis obboloonni koo hin galuufi. Kanaan yeroo maatirikii ijoolleen hedduun natti michoomurraa kan ka'e maqaa isaaniirree gara maqaa kootti kan jijjiirratan maqaa abbaa isaaniillee jijjiirsisuun gara maqaa abbaa kootti siquu kan godhatan lakkoofsan qabanii. Kana qofaa miti nu qayyabachiisi jechuun mana kiyya dhiirris dhalaanis bulan lakkoofsan qabanii. Mana kiraas nyaatas yeroon kutaa 10ffaaf 12ffaa baradhu kanfaluu koo ani yaadadhu. Ijoollee dubartootatu naaf kanfalaa. Kanarra darbee wantin uumaas balleesse dubartoonni 2-3 sadarkaa sanatti atumti jaalladhu malee jechuun na waliin ciisu. Ganama barii mana amantaallee kan hin deemun ture kutaa 10ffaa ergan gahee booddee garuu nan dhaabe. Jireenyi kiyya kana ta'e umriin taaneeti waan hin taaneen jalqabe. Kanaan dhimma hin qabanii akka nu ulfoofneef qofa of eegu dubartoota hedduu waliin mana hin jiraadhu keessatti waliin hin ciisaa. Haadha manaa jechuun ni danda'ama 2-3 ta'anii mana kiyya galuun yoo ulfaate mooraan ani kireeffatanii na waliin jiraachuuf yaalu. Yoo kunis ta'uu fi baate immoo mana gaarii siif argineerra jechuun mana dhakaa barandaa qabutti na galchuun haala isaaniif mijatuuf qormaata maatirikii kutaa 10ffaa darbuuf yaaliin taane karaa kanaa gaggeessu. Abbaan kiyya isan barnootatti cimurra isanani dubartii hedduu waliin jiraadhu akka gootummaatti ilaaluun isin asii narra kurruufaa bulaa ilmi kiyya nadheen 5 fuudhee magaalaa waliin jiraata jedhee na jajaa. Baay'ees na ajaa'iba ture. Umrii waggaa 18 booda dargaggeessi kamuyyuu fuudhuu of danda'uu dubartii waliin jiraachuu qaba kan jedhu abbaan koo amantaa qaba. Yeroon baradhu fuudhinaan jedha. Kutaa 7 yeroon ka'erraatii kaasee nama fuudheef kanan godha jedhee nu kadhata ture. Hedduun isaaniis ganamaan fuudhanii gaa'ela dhaabbataniiru. Kanaan ijoolleen na waliin akka na ta'aa turanis hin qaanofne. Dareen 2 walitti aansuun guutummaa guutuutti sababa kootti maatirikii kutaa 10ffaa darbanii. Anis afaan Amaariffaarraan ala barnoota hundumaa aafiduun waliigalaan 4 galmeessisuun gara kutaa 11tti darbe. Kutaa 11ffaas 12ffaas jireenyuma kanaan dabarse. Keessumaa kutaa 12ffaa immoo dhugaatiillee eegaluun halkan hiriyoota koo waliin machaa'ee kufaa. Manattillee dhugaatii binnee dubartoota macheessaa iyyaa qe'ee jiraannu jeeqaa namoonni mana nuuf kireessan nu jibbaa hawaasa naannootiin abaaramaa. Kutaa 12ffaa xumurree sanallee qabxii gaarii galmeessiseen yuunivarsiitii Adaamaa dipaartimentii injinariingiitiin nagahee barachuun eegalee. Jalqabuma daree seennee barachuu yeroo eegallu barattoonni magaalaa Finfinneerraa dhufan magaalota garaagaraarraa dhufan haalli uffannaa isaanii, haalli deemsi isaanii, haalli Amaariffaa haasa'an, haalli Ingiliffaa odeessan daree keessaa nama naasisaa. Wantan baradhee xumuru natti hin fakkaatu ture. Wanta barsiisaa otoo hin taane barattoonni dareellee haala kiyya ilaalanii na ari'an natti fakkaata. Maqaan afaan Oromootiin daree keessa jiru barataafis barsiisaafis hin qabamne maqaa kiyya.
yaa ijoolleen natti qoosu haa ta'utii garuu barnoonni eegalee baatii tokkoof wayi yeroo finnu qormaata lama qoramne barnoota herregaa fi istaatiksii kan jedhamu qoramne lamaan isaayyuu tokko 15 keessaa 15 tokko immoo 20 keessaa 20 argadhe ijji barattoota daree keessaa gara kootti goree dubartoonnis maqaa kiyyallee waamuun kan itti ulfaatu qeenxee godhanii maqaa koo waamuu jalqabanii kanaan mucayyoon Harargeerraa dhufte kana dura afaan Oromiffaa beekuu ishee kanan hin beekne afaan Oromiffaan nattaasofte isheef ana malee afaan Oromiffaa daree keessaa kan danda'u hin jiru kanaan ishee waliin wal barree barnoota kan dandeessu yoo ta'e na gargaarii isa kaan ani sin gargaaraa jettee na gaafatte barnootaan alammoo inni kaan maalii jedhee yeroon gaafadhu wanti si barbaachisu yoo jiraate waan fedhe haa ta'u guutummaatti ani jira naan jette kana isheerra afaan Oromoo haasa'uu ishee jaalladheen ijoollee biyya tokkorraa dhufneen illee dubartii akkanaan wal bareeraa jedheen yeroon itti fufikaa amala keenaan jedhanii mucayyoon kun bareedduudha maatiin ishees maatii sooressaati haatiif abbaa fi obboloonni ishee kaan Saawud Arabiyaa jiraatu Saawud Arabiyaatti illee maatiin ishee jireenya gaarii irra jiru asii Adaamaa keessaa mana ajaa'ibaa qabu mana sana keessa jiraachaa baratti na qayyabachiisi jetee wal barree torbee booddee mana isaanii natti argisiistee kutaa tokko naaf kennitee yoo barbaadde as yoo barbaadde immoo doormii kee buluu dandeessanaan jechuun maallaqallee naaf kennitee barataaf maallaqa kennuun ulfaataadha ta'us garuu akkan barbaade akka jalqabbii koo ta'uu baatus barattoota daree koo keessaa qabxii sadarkaa tokkoffaa fidus akka mana barumsaatti garuu fiduu waan hin dandeenyeef carraan iskoolaarshiipii yuunivarsiitii Adaamaarraa barattoota 3f waggaa sana kenname anaan na darbee ani qabxii waliigalaan 7ffaan ba'e ture silaayoona biyyaan baan jira jedheen carraa kooti baay'een gaddan ture kanaan immoo kan nagahee hariiroo mucayyoo kana waliin galuu kooti salphaatti jaalallee waliif taane seemisteera jalqabaatiin maatii isheedhaan wal na barsiiste isaanillee wal jajjabeessaan jedhanii akka aadaa naannoo keenyaatti maatii dubartootaa baruun baay'ee ulfaataadha isaan garuu hin gargaaraanii jedhanii waan amaniif maniif malee bifa kanaan hin turre booddee irratti manuma tokko waliin galle hangan waggaa 5 baradhee xumuruutti isheenillee barattee xumurtuutti manuma sana keessa waliin jiraachaa turre ganna qofa gara biyyaatti gala ganna keessaa immoo si'a 2 isheellee fudhadheen abbaan koo waan akkanaa wanta nama jajjabeessuuf kunoo haadha manaa jettes jedheen fuudhee galeen abbaan koollee na eebbiseera waggaa 5 bultii ijaarradheen dabarse jechuun hin danda'am haa ta'utii garuu rakkoon anaaf ishee gidduu turtii waggaa 5 booddee uumame eebbifamnee lamaan keenyuu maatiin ishees maatiin koos dhufanii erga xumurree booda anaaf ishee gidduu maaltu uumame laata waggaa 5 wal dandeenyee teenyee cabi gogiyootoon qabaatiin amala ishee laaftuun bifa ishee konkonaan jaaladheeniin waliin jiraadheen erga eebbifamnee booddee garuu rakkoon anaaf ishee gidduutti uumame. Ijoollee sooressaatti dhiyaachuun rakkoodha mitiire ani dhugumatti kuni gaa'ila hinnaaf ta'a jedheen gonkumaa yaadeen hin beeku baradhee xumuree jennaan qabeenyi mannis kan isheef kan maatii ishee waan na ta'eef ani bakka carraan na mudatetti akka hiriyoota koo hojii barbaaddadheen barnootan baradheen hojiitti seenuudha haa ta'utii garuu isheen maallaqa maatii isheerraa fuutee asuma magaalaa Adaamaa keessatti hojii nu jalqabsiisuudha kun walitti bu'insa gidduu keenyatti uume. Gaa'elli dhaabbanni hanga dhumaatti ni ta'a jedheen wanta naaf hin liqinfamneef hojii dorgomuuf magaalaa Finfinneen deeme dorgomees sadarkaa jalqabaadhaan darbeen ramaddiidhaan immoo biyya fagoo tokko na ga'e jaalalleen koo du'een argama malee deemtee hin hojjettu naan jettee ani immoo yoo barbaadde du'ii argami malee waggaa 17 baradheen dhimmattiin ajaja keetiin buluun qabu yoo barbaadde waan barbaadde murteessuu dandeessa jedheen gara biyya ramadameetti imala kun taasise faana kiyyarra bultee dhufte deebite malee jettee na diddee anis hin ta'u jedheen didee baatii 2 ergan hojjedhee booda ishiinis achuma ana waliin turte dhumarratti nu araarsuuf haatishii maaloo atis mucaa kiyya biyya kana keessa na jalaan tursiin si malee jettee nuunis diddeetti hadaraa kee nuuf jedhiitii gara Adaamaatti deebi'aatii waliin jiraadhaa cidha keessan baasii hunda nutu danda'a mana
magaalaa Adaamaa jiru yoo barbaadde akka mana keetti ilaaluu dandeessaa. Obbolaa kee firoottan kee fiddee keessa jiraachisuu dandeessaa. Nuti yaada gara biyya Itoophiyaatti dhufnee jiraachuu hin qabnu. Firumaaf, ijoolleemaaf, numaaf yeroo biyyatti deebinuuf nuuf ta'a jennee ijaarreerraa. Hojii barbaadde maallaqan barbaaddeen akka isin walii galtanii waliin eegaltan ni barbaadna jettee haati ishee biyya ani jiru dhuftee na kadhattee. Haadha ishee diduun baay'ee natti ulfaatee. Hojiin argadhe kanas dhiiseen gara magaalaa Adaamaatti deebi'ee gaa'ela keenyas seera qabeessa godhannee waliin jiraachuu eegallee. Maatiin kiyyas maatiin ishees wal baranii cidha sooressaadha. Ani meezoo tokko keessaan qabu. Haa ta'uutii garuu cidha maallaqni guddaan itti ba'e ture. Firoottan ishee hedduus biyyoota garaagaraarraa biyya ambaas biyya keessaas irratti argamaniiru. Kanaan otoo jirruutii darbinee waggaa 2 waliin jiraanne daa'ima tokkos waliin godhanne. Maallaqa maatiin ishee nuuf kennaniin meeshaalee ijaarsaa beekamaa ta'e bannee hojjechuu jalqabneerra. Bakka hojiis bakka 2 goonee anis isheenis handaara yookiin immoo qarqara magaalaa qabannee sirriitti hojjechaa jirra. Kana gidduutti waggaa 2 booddee maatiin ishee Iisaa koottaa as biyya kana jiraadhaa. Maallaqni Itoophiyaa meeqas yoo hojjetame bu'aasaa hagas mara mitii nun jedhanii. Haati manaan kiyya tole jettee ani garuu eeyyamamaan taane. Yeroo sanatti anaaf ishee qofaatti yoo xiqqaate baatiidhaan qarshii 100 ni galchanna ture. Anaaf isheef maatii keenya gargaaruuf maatiin isheellee maal gargaaruu miti maatii koo gargaaruuf maallaqa anaaf irraa hafaadha. Maatiin isheellee maallaqa hedduu yeroo barbaannetti nuuf ergu. Bu'aa fi kisaaraa keenyallee yerootti adda baasuun nutti ulfaatu ni jira. Sababiin isaa immoo maallaqni hedduu waan jiruuf walitti borcamaadha. Rakkannee waa dhabnee hin beeknu. Waan barbaanne hundumaa ni goona. Kanaan maatiin ishee garuu koottaa nu bira jiraadhaa nuun jedhanii. Haati manaa kiyyaa achitti isaan jireenya kana olii waan jiraataniif deemnee achi jiraannaa konkolaataa barbaanne oofuu mana barbaanne keessa jiraachuu dandeenya jedhanu nu gaafatanii. Haatiif abbaan ishee kan nu barbaadaniif hojii isaanii nuyis akka hojjennuuf ture. Biizinasii gaarii ta'e qabu. Ani nan dide. Haati manaan koo daa'ima qabattee deemtee baatii 2 booda maatiin ishee na kadhachuu jalqabanii. Anis ammas isheef jedheen waan as jiru obboloota kiyya waameen dabarseen nan deeme. Isaan waliin achi jiraachuun jalqabaa haga dhumaatti deemsi kiyya harka isaanii karaa isaaniini. Eeyyama hundumaa karaa seera qabeessaan nuuf baasanii karaa isaanii jiraachuu eegallee. Ammas achitti daa'ima 2ffaa haati manaan koo deesse. Afaanis haga xiqqoo baraa dhufeen hojii isaanii keessa hojjechuun eegalee. Kanaan maqaa keessaniinis hojii kanaaf eeyyamni bahuu qabanuun jedhanii maqaa kiyyaan gosuma hojii isaan hojjetanii eeyyama nuuf baasanii. Maallaqni hojii akkaawuntii kiyyarras akkaawuntii isaaniirras galuu jalqabe. Ofiin isaanirraa adda baasee waan hin eegleef maallaqni akkaawuntii koorra gale yoo jiraate guyya 2 yookiin immoo guyya 3 hin dabarsa. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko maallaqni guddaan akkaawuntii koorra galee otoo jiruu haati kiyya akka baay'ee laafteettu natti himanii. Namni biyya keenyaa ni laafteetti malee ni duuteetti jedhee hin dubbatu mitire. Otoon maallaqa hanga kanaa qabu haadha koollee wal'aansifachuun dadhabe jedheen guyyaa manatti himame tikkeettii muradheen gara magaalaa Finfinnee deemeen haadha koo bira gahee. Lubbuun ishee otoon bahiin hin deeme battaluma gara Finfinneetti fudheen mana yaalaa geesse. Lubbuun bahuuf turte. Guyyaa 2 keessatti maatii koo dhaqqabu koon haftee. Bilbileen waan uumames haadha manaa kootti hime. Isheen akka tasaa hojiirra waan turteef maatii isheetti sinaasofne fayyiteetti jedheen waan animeef akkanumaan callisteetti. Torbee booddee gara Saawudiitti yeroon deebi'u mana singalle bakka hojiin seenee. Haa ta'uutii garuu maatiin haadha manaa koo poolisiidhaan na qabsiisanii. Maallaqa haga kanaa fuudhee badeeran jedhamee mana dabaan seenee. Kan natti murteessu eenyu yoo ta'e gaariidha. Haadha manaa koo sobee sababa uumee erga biyya Itoophiyaa seenee bilbilee natti hime. Otuu maatii isaatu miidhameera ta'ee nutti himee na fudhatee deema ture. Achi gahee haati kiyya fayyiteetti jedhe gochuun kanarra ture maallaqa deebiseetii
ammayyuu kan dhufe bakka hojii isumatu waan ooluuf wanta isaafetu jiraatiidha jechuun narratti murtaa'e. Maallaqa guddaadha waggaa 2 hidhameen bahee haatiif abbaan maatiin na kadhachaa jireenya kanatti na galchan waggaa 2 akkan hidhamuuf immoo narratti murteessanii kanaan akkanii kameen gaa'illi keessan boollaa galu jedheen gara biyya kootti deebi'een maatii koo waliin hojiis dhiiseen jiraachuu jalqabee. Kanaan amma immoo deebitee haati manaa koo balleessineerra dhiifama nuuf godhi ani haadha ijoollee keedha si malee dhiira biraa waliin jiraachuun barbaadu anaafis maatii koofis dhiifama nuuf godhi jettee na kadhachaa jirti. Ani garuu hunda isaaniiyyuu argaa isaanii jibbee hangam jireenyin jiraachaa ture jireenya quufaa jireenya eenyuyyuu hawwu ta'us guyyaan tasaa dhuftee umrii koo kuttee mana hidhaa keessatti na gubdi taanaan hiyyoomeen hojiillee dhabeen daangaa biyyaarra waardiyaa biyyaa ta'ee yoon jiraadhe natti tola. Sammuun koo baay'ee tuqamee hidhameen haga waggaa tokkotti eenyuyyuu as galagalee na gaafateen beeku. Biyya ormaa firriin jiru maal taatillee namni namaan jedhu hin jiru. Kanarraallee kan hafe maatii kooti kana ta'eera sana ta'eera jedhaniitti himne. Waggaa tokko booddee haati manaan koo dhuftee na dubbisuu eegalte. Hanga na dubbisuu dhufteettis qalbiin ishee maallaqa sanarra jira malee waa'ee koof hin turre. Maallaqa itti jiraachuu makoon beeka malee akkamitti akka dhufu dhamaatii isaan qabu. Kanan cimaa ture barnootatti sanarratti immoo rabbi sammuu koo naaf banee ture. Haa ta'uutii garuu maalaa godhu jireenyi sanaan na baastee kanaan na geessee hojiiwwan magaalaa Adaamaatti banaman ammallee obboloonni koo hojjechaa itti jiraachaa jiru. Isaan maallaqa haga kana qabda jedhanii yeroo yerooti nattaasaanis anaaf garuu kunis lakkoofsarra kan darbe hiikanaaf hin qabu. Hanga barbaaddan itti jiraadhaatii kan isinirraa hafe naaf ka'a jedheen akkaawuntii kenneeraa fi maatii isaanii ijoollee isaanii itti guddifachaa jiru. Mana sanallee haga ammaatti isaanumatu itti jiraataa. Gaafa na gaafatan keessaa bahan siniin jedha qophaa'an jedheeraanii. Isaanis waan dhuunfaa isaanii waan qopheeffatanii natti fakkaata. Ani garuu waggaa amma kana jireenya kana keessa tureen dhumarratti jireenyi sunis jireenyi kunis na jibbisiisee muffiidhaan har'a araada tiiktookiitiin qabameen loon maatii koo waliin ooluu kan hin eegale baatii 8 xumureera. Abbaan koo siinoo dubartiin si jaallatti kabraa fuudhinaan jedha. Tokkotti kan hafan yoo gaarii namaaf taate yoo laphee namaa keessedha jedhe na gorsaa. Kana gochuufis natti ulfaate. Maalis ta'e ijoollee 2 nan qaba. Meesin immoo yaada keessan naaf qooda. Ana obboleessa keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagayaatii galatoomaa. Yoo shama akkam jirtu kabajamtoota furdata qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleessi keenya tokko nuuf ergeessiniif dubbiseen ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtoota furdattoonni qophii keenya waan isinitti dhagahame yaada keessan komentii jalatti qoodaafi jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuullee hin dagatinaa jecha qophii seenaa gara biraatiin guyyaa boreen walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.